Dura durso wanni asitti namni fahamuu qabu rizqii jechuun birrii qofaa miti. Ilmi rizqii, ilmoon rizqii, hiriyyaan gaarii rizqii, jaartii rizqii, biyyi qubatan rizqii. Rizqii namni gariin birrii lakkaa'an yookiin waan nyaatanii gara galli cimsan qofatti deeggartu namaa hunda gongora. Lammaffaa rizqiin wanni amma baniin aadam dalagu kun rizqii miti jedhama. Waan rizqii biraan gahu malee rizqiin qaqqabu jedhama. Osoo namni gara haadhaa keessa jiru wanni ati nyaattu adda luqmaa hagama afaan kaa'atta. Tun isaa barraa'ee dhumee jira. Wanni amma nam dalagaa jiru maali? Rizqii san bira gahuuf dalaga malee wanni amma nam dalagaa rizqii miti jedhama. Luqmaan hundi qaata lafa kaa'amee muqaddar hundi isaa biqadarihi bi'adadihi hundi isaa lafa kaa'amee jira. Kana lammaaf tokkoffaa namni rizqii argatuuf علماء واحد الحكاء نسان كيسا تقفا كربي قرآن كيسا تليد بك تقوى الله نمني ربي سداته يجعل له مخرجا يجو يرزقه من حيث لا يحتسب القرآن كيسا ربي في رقابه